yeroo kurruuftu booyyee fakkaata. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jecha sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu an gammachiista shoomeeti. Dubartii yuunivarsiitii keessa barattu tokkotu ture. Dubartiin kun barnoota isheetti baay'ee cimtuudha. Haatii fi abbaan ishee illee mooraa sana keessa dalagu. Abbaan ishee barsiisaa cimaa waan ta'eef mooraa yuunivarsiitii sana keessatti namoota hedduutiin beekama. Kana qofaallee otoo hin taane naannoo reejistiraalaatti hojjeta. Maarreegaa intalli isaa kun jajjabina abbaan ishee taasisuufiitiin barnoota isheetti akkana cimtuu taate. Abbaan ishee galgala yeroo gorsu adaraa kee ijoollee gadi taatee anaan na hin qaanessinii akkuma namni anatti boonan sittillee boonuu qabu jedhee ishee jajjabeessa. Isheen illee dhugumatti akka abbaa ishee baay'ee cimtuu waan taateef barattuu addaati. Haa ta'uutii garuu akka dubartii umrii ga'umsaarra jirtuutti bifaan bareedina hin qabdu. Kana qofaallee otoo hin taane qaamni ishee kan jedhamu ol baay'ee furdoodha. Barnoota ishee maddiitti hiriyaa jaalallee qabachuu ni barbaaddi. Guyyaa tokko hiriyaa dubaraa kan ishee waliin otoo deemtu mucaa akka mooraa sanaatti baay'ee bareedaa ta'e dubartoonni hedduun argachuudhaaf hawwan maal ta'a gurbaan kun jaalallee koo ta'e jettee hiriyaa isheetti ni dubbatti. Hiriyaan ishees baay'ee itti kolfuun maaliif qoostaa dubartoota akka keenyaa jaalalaaf barbaaduu miti duubatti garagaleeyyuu yeroo darbe nun ilaalu jettee deebisteefi. Yeroo kanatti mucayyoon barnoota isheetti baay'ee cimtuu taate kuni hiriyaa isheetti baay'ee aarte. Nuyis akkuma namaa nama mitii maaltu nutti irrataa dhiirri bareedaan nuti hawwine kan keenya kan hin taane jettee itti dubbatte. Hiriyaan ishees hawwuu ni dandeessaa kan hawwan hundumaa immoo argachuun ulfaataadha jettee deebisteefi. Haala kanaan otoo jiranii mucayyoon dubaraa barnoota isheetti cimtuu taate kuni dargaggoo kana baay'ee hawwuu yeroo deemuuf yeroo ba'utti baay'ee barbaadu maal ta'a guyyaama tokkollee afaanii baasee nagaa nagaafate jettee hawwuu ni jalqabde. Yeroo raftu abjuu isheetti yeroo hundumaa argiti. Waa'ee bareedina isaa hiriyaa isheetti dubbattee hin quuftu. Fuula barruu ishee hundaarratti akka baay'ee isa jaallattu ni katabdi. Haala kanaan otoo jirtu guyyaa tokko mana barumsaa sana keessatti qophiin barattoota eebbifamanii hunda isaaniif ni ta'a. Qophiin kun kan gaggeeffamu eebba dura baatii afurii. Yeroo sanatti mucayyoon cimtuu kunii fi dargaggeessi jaallattu kuni bara itti eebbifamanii. Maarree guyyaa kana dargaggoo kana argachuun qaba jettee qaamni ishee akka hir'isuuf torbee lama guutuu nyaata otoo nyaatiin turtee guyyaa qophii sanarratti bareeddee mul'achuuf yaalte. Kaayyoon ishee dargaggeessa kana arguuf waan ta'eef gara bakka inni jiruutti maxxantee hiriyoota ishee waliin haasa'uu yeroo jalqabdu dargaggoon sun barattuu cimtuu akka taate waan beekuuf yeroo isheen ija keessa isa ilaaltu gara isheetti deemuun gonkumaa bakka kana ni dhufta jedhee yaadeen hin beeku. Ati qophiiwwan akkanaarratti ni hirmaattaayii jedhee ni gaafataanii. Isheen illee lakkii bakka kana dhufuun koo yeroo jalqabaadha jettee deebistiifi. Haasoo kanaan jalqabanii nyaatanii dhuganii qophiin sun erga xumuramee booda bakki qophii mooraa yuunivarsiitiin ala waan ta'eef galgaloofnaan wal qabatanii waliin bulanii. Ganama akkuma hirribaa kaateenis dargaggoo kana yeroo of maddiidhaa laaltu sireerraa ka'ee dhaabatee hanga isheen kaatutti eegaa jira. Maaliif hin ciisnee jettee yeroo gaafattuuni akkamiin si waliin ciisaa yeroo kurruuftu sagaleen kee booyyee fakkaataa jedhee deebiseefi. Maal jechuu keedhaa jettee yeroo gaafattuuni si waliin ciisuun namatti hin tolu akkuma fagootti si ilaalanii namatti fokkistu yeroo sitti maxxananis akkanuma nama jibbisiistaa jedhee deebiseefi. Yeroo kana intalli kun kana duratti dhiira waliin illee ciistee waan hin beekneef akkam akkana naan jedha jettee
baay'ee boosse. Dabalataan garuu dargaggoon kun wanta badii irratti raawwateera. Yeroo isheen siree irratti waliin ciistu suuraa kaasuun moobaayila keessa kaawwateera. Sana abdii godhachuunis an har'a si waliin kan hin ciise wanta natti tolteef wanta bareeddeef sitti hin fakkaatiini. Gochaa tokko akkanaaf raawwattuun fidha. Akkuma beektu mooraa yuunivarsiitii keenyaa keessatti abbaan kee baay'ee na jibbaa. Sanarratti qabxii koo baay'ee gadi buuseera. Kanaaf akkanaaf sirreessituun barbaada. Yoo hin sirreessu jette ta'e immoo suuraa kee kana qullaa kee otoo ciistuu mooraa yuunivarsiitii guutuutti siif hin maxxansaa jedhee isheetti dubbate. Yeroo kana mucayyoon kun akkana ni godha jettee gonkumaa yaaddee waan hin beekneef ati nama moo maraatuudha. Otoon ciisuu qullaa kiyya suuraa kan na kaastee sanarra immoo darbee hojii abbaa kiyyaa akkan hojjedhu kan na dirqisiistu jettee yeroo gaafattuuni gochuuf dhiisuun hojii keedha. Yoo kan gootu ta'e suuraa kana nan balleessaa. Yoo immoo qabxii kiyya faayila abbaa kee keessaa hin sirreessitu ta'e suuraa kee mooraa guutuutti siif hin maxxansaa jedhee deebiseefi. Abbaan ishee reejistiraala keessaa waan hojjetuuf hanga hin danda'e na yaalaa. Haa ta'uutii garuu suuraan kun anas ta'e maqaa maatii koo waan balleessuuf adaraa naaf balleessii jettee ni kadhattiini. Guyyaa kana kanaan walii galanii qabxii isaa sirreessuuf halkan dhokattee kompiitara abbaa ishee yeroo hundaa tuttuqxi. Booddee irrattis milkaa'eefii ni sirreessite. Akka sirreessiteefis dargaggoo kanatti yeroo himtu kana naa gochuu keef galatoomi jechuun kan isarra jiraatu suuraa ishee mana koppii deemin baay'isee mooraa bakka hundumaatti maxxanse. Naatees deemtee argitee maal jennee walii gallee maaliif suuraa kiyya maxxansitee jettee yeroo gaafattuuni rabbumatu qabxii kanaan ni eebbifamtanaan jedhee malee ati na gargaartee miti deemina biraa jedhee of biraa ari'e. Erga kanaa abbaan ishee suuraa qullaa ishee argee ati intala koo miti lamuu lammataa mana kana keessatti si arguun barbaadu maqaa koo gadi qabdee hiriyoota koon gadi na gootee jedhee of irraa ari'e. Mucayyoon barnoota isheetti cimtuu taate kunis sammuun baay'ee tuqamuun erga barnoota ishee xumurtee booda namni maal naan jedha jettee waan yaaddeef gara magaala biraatti godaanuun hojii barbaaddatte. Qabxii gaariillee waan qabduuf yerooma sana argattee jireenya haaraa jalqabdi. Si'a kanatti hojii ishee haala gaariin jalqabdee dur halkaniif guyyaa kan ishee dhiphisu waa'ee barnoota ishee waan na tureef amma yeroo ofiif kennitee of sirreessitee waggoota booddee nama biraa ni fakkaatti. Dhaabbata hojjettu keessatti illee ga'umsa gaarii waan argisiifteef dargaggummaadhaan hooggantuu taate. Erga kanaatii guyyaa tokko garuu kan ishee mudate dargaggoon suuraa ishee maxxansuun maqaa ishee balleesse waajjira sana keessatti qacaramuuf calallii waan hundumaa darbee afgaaffiif fuuldura ishee yeroo dhiyaatudha. Yeroo kanatti akkana jechuun isa dubbiste. Guutummaa guutuutti jijjiiramtee waan na jirtuuf inni eenyu akka isheen taate hin barre. Isheen garuu salphaatti waan isa hubatteef ati mooraa yuunivarsiitii akkanaarraa qabxii gaariidhaan akka eebbifamte nan beekaa. Muuxannoon hojii kees baay'ee namatti tola. Yeroo bifa kee ilaalanis bakka hundaatti kan madaaltu fakkaattaa. Haa ta'uutii garuu anaan eenyu akkan ta'e barteettaayii jettee ni gaafattiini. Yeroo kanatti xiyyeeffachuu waan hin dandeenyeef lakkisaa ani kana dura isiniin hin beekuu jedhee isheetti dubbata. Mee sirriitti na ilaalimee irra deddeebisiitii jettee yeroo gaafattuuni eenyu akka taate dargaggoo kanaaf ni gala. Eeyyeen amma si bareeraa jedhee yeroo deebisuu fi otuu ta'ee waan hundaan dhaabbata kana ni madaalta turte. Haa ta'uutii garuu ati nama waadaa galee diigu waan na taateef dhaabbata kanaaf gonkumaayyuu madaaluu hin dandeessu jettee deebisteefi. Kan barasii amma haaloo natti baataayii jedhee yeroo gaafatuuni amma rabbi harka kiyyatti si fidee haaloo kan hin baane eessatti si argadheen haaloon si baharee jettee deebisteefi. Erga kanaanis baay'ee aaree lafa dhidhiitaa dhaabbata sana gadhiisee bahee. Wanti gaariin taane har'a namarratti hojjenne guyyaa isaa eeggatee bor deebisee nu gaha. Har'a hin argannu walin arginu jennee badii kan namarratti dalagne bor jireenyi naannessitee harka isaatti nu galchuu dandeessiin dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.